Inni gooftaa siniifata akkam jirtu hordoftoota abdii dhugaa karaa adda addaatiin televiziyoonaan YouTube irratti Facebook irratti warra sagantaa kana hordofaa jirtan har'ammoo gooftaan yeroo nu kenne sagantaa haaraa qabaannee yeroo gooftaan nu kenneef simuun duratti dhiyaanneerra yeroo qabnu kanatti gooftaa waan baay'ee akka nu barsiisu abdii guddaan qaba har'ammoo akkaataa haaraadhaan wangeela waliin dhaggeeffachuuf wangeelan gammaduuf abdii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu kenneen jajjabaachuuf akkaataa kanaan si fuulduratti dhiyaanneerra akkuma argaa jirtan har'a akkaataa wangeelatti barannu obboleessa keenya Alamuu Zagayyee Dhiitaan siniif qabadhee dhiyaadhee obboleessi keenya kun hojii guddaa keessatti qooda fudhachaa jira biyya keenya keessatti namoota biyya alaa jiran warra dubbii wangeelaa kanarratti hojii baay'ee hojjetan qaamni qabatamaan isaa wajjin hojjechaa jiran The Word for the World kan jedhamu keessatti macaafa qulqulluu gara afaan biyyoota biyya keenya keessa jiran karaa adda addaa irratti translate yookaan immoo hiikaa jiru. Kanaaf dubbii isaan irraa dhageenyee barumsa guddaa hubannaa guddaa akka obboleessa keenya Alamuu irraa hubannu abdii guddaan qaba. Kanaaf Waaqayyoon yeroo kana nu kennee atillee yeroo nu kennitee nu biratti dhuftee yeroo dhiphaa baay'ee hojii irratti baay'ee biizii ta'aa oolturraa yeroo nu kennitee asitti argamuu keetiin baay'ee waa gooftaan si haa eebbisu jechuun barbaada. Kanaaf anan irraa jalqabuu barbaadu waa'een dubbii irratti dubbannu seenuu dura namoota dhaggeeffatan arganiif hundaaf akkuma namaan ka'umsa irratti dubbadhe obbo Alamuun maal keessa hojjetu haala maalirra jiru waan jedhu si kaasuu barbaada. Isumatti aansitee immoo dubbiin keenya waa'ee wangeelaa waan dubbachuudhaaf deemnuuf taargeetiin keenya isa waan ta'eef hojii ati hojjettu wal qabsiisee seenaa translation Bible kun irra jiru waan adda addaa akka nu kaaftuun si afeeraa dubbii kana keen deebisa. Galatoome Girmaa. Akkuma ati jettallee The Word for the World Itoophiyaa keessatti hojjechaa jira. Nuyi maal hojjechaa jirra The Word for the World Itoophiyaa waggaa 1989tti Itoophiyaa keessatti hojii jalqabe. Macaafa qulqulluut afaan adda addaatitti hiiksisaatii jirra. Achi keessattis hojiin kiyya consultation irratti hojjechaa jira. Tajaajilli kiyya consultationidha. Afaan macaafa qulqulluu hojii kana keessatti illee xinnoo tureerayyuu odoo seeneenis Word for the World san duras Itoophiyaa macaafa dus maabarii keessattis achitti hojjechaa jiraayyuu achittis translation irratti hojjechaa jiraayyuu kanuma keessa tureera. Hojiin nuyi hojjennu amma Word for the World macaafa qulqulluu afaan 24tti akka jijjiiramu akka translate godhamu hojjechaa jirra. Waan guddaadha jechuudha afaan kan hundumattuu gizee hojjennu waan tokko illee afaan isaanii akkuma dubbii irra jira malee hin barreeffamne sanis nuti hojjechuutu nurra jira. Achuma ka'ee tokko gizee bakka afaan tokkotti amma har'aatitti illee waan namatti barreeffame macaafa kitaaban olleen qabanu namatti irraa jalqabaatee jira isaanii hojjechaatii jira. Kana kanatti hojjechaatii jirra akkuma jedhetti ani achirratti quality assurance irratti consultation jedhama consultantii jedheetan hojjechaatii jira. Waldaa amantaa Kiristaanaa keessattis xinnoo tureera akkuma
waggaa 20 illee darba. By the way, obboleessi keenya Alamuun iskoolariidha. Teoloojii baratee nama mana barumsaa seminarii keessatti barsiisudha. Kanaaf Waaqayyoon nama eebba guddaa godhee biyya kanaaf illee kennedha. Iskoolariin illee garuu waan guddaadha. Xinnuma baradheera Macaafa Qulqulluu jechuudha malee iskoolariin illee achillee hin geenye. ETCs keessattis cimatti Macaafa Qulqulluu baradheera. Barsiisas hin jira. Seminarii Mulongeelii keessattis illee barsiisaa jira. Kolleejii tokko illee Macaafa Qulqulluu itti barsiisaa jira. Kolleejii Masarata Kiristoos keessattis achuman tureerayyuu waggaa 2 full time instructorii ta'eetu achis tureerayyuu. Ammas barsiisuman jira. Lallabaatuman jira. Kanuma hojiin kiyya. Galatoomii. Ijoollee 3 qaba. Haadha manaa tokko hin qabu. Great. Okay. Okay. Waaqayyoon si haa eebbisu. Kanaaf amma dubbii keenyatti adeebinu waa'een ka'umsumaaf akka nu ta'u seenani ammaatirraa kaanee haasofnu. By the way, warra dhaggeeffattaniif akka dubbii kana hubannaa isinii ta'uuf nuyi sagantaa abdii dhugaa kana namni akka hubatu kan barbaannu shoo adda addaa qopheessuun namoota adda addaa wajjin haasa'uun keenya seenaa nama barsiisuudhaaf miti, waan biraa promote gochuuf miti. Dubbii guddaan namoonni akka dubbii Waaqayyoo hubatan. Dubbii Waaqayyoo hubatanii dubbii Waaqayyoo akka qayyabachuu danda'an, ittiin fayyuu danda'an, ittiin jiraachuu danda'an, ittiin gooftaa eebbisuu danda'an gochuudhaaf kaayyoon keenya inni guddaan. Kanaaf haasofni keenya illee har'aa giddu galeessisaa isa kana malee waan biraa yaada gara biraan qabnu. Kanaaf yeroo biraa barumsaan walitti deebi'uu dandeenya, akkaataa biraatiin itti fufuu dandeenya jechuu kooti. Shoo sagantaa dhaabataa miti kan qabnu. Kanaaf akkuma amma Alamuun obboleessi keenya dubbachaa ture ka'umsa Macaafa Qulqulluu kana keessatti hiikan yookaan translationin kuni seenaa addunyaarraa achi immoo dhufee haala biyya keenya keessa jiru maal akka fakkaatu waan tokko tunu kaaftee achirraa kaana. Kanuma kaanu girmaa maal ibsite amantaan kiristaanni akkamitti biyya keenyatti dhufe. Maaliif isanii wal qabateeti Macaafa Qulqulluu hiikuun dubbachuu dandeenya. Isarraa kaane garuu amantaan kiristaanni gara biyya keenya biyya Itoophiyaatti dhufe kana waanuma baay'ee jedhama. Warri tokko illee Macaafa Qulqulluu irraa ka'aniiti amantaan kiristaanni warri biyya keenyatti hin dhufe namicha hojii ergamtoota boqonnaa 8 irratti hin jiru sanii jaandarabaa Itoophiyaa jedhamu sanii inni illee gizee Yerusaalem dhaqee achii gizee deebi'uu Filiiphoos argatee wangeelatti lallabee achii dhufeeti amantaa kiristaanaa biyya keenyatti fuudhee warri jedhullee hin jira. Garuu amma minni dhugaadha, amma minni jabaataa namaasa wannoo jedhaan jedhu kana konviinsii nama an jedhu kana waan qabnu proofii waan itti goonu kana hin jirru. Seenan barreeffames hin jiru sarratti. An seenan baay'een barreeffamu jira waan lamatti dubbachuu dandeenyu. Waan tokko mootii Izaanaa jedhamu Aksumite Dynasty irratti gizee bulchiisaa jiru. Inni garuu kiristaana iyyuu miti. Namni naggaadeen gara Awurooppatti gizee dhufanu markabni isaanii jalaa cabeet Aduulaas bakka jedhamu kanatti bakka kaaba Itoophiyaa irratti Eertiraa walitti amma seenaa kiristaanaan akkamitti dhufe malee seenaan Itoophiyaa maal fakkaata jedhu miti hin dubbachaati jiru. Waan tokko illee fiigarii irratti bootaa tokko illee gongore fookasiin kiyya isaa miti. Kanaafuu maali achitti dhufe namni kiristaanni tokko dhufe achitti teeritarii isaa gizee seenuu qabate. Maaliif seente illee galeedha jedhee. Gizee qabamu namni sun achuma gara mootummaa daayinastii Izaanaa keessa seenee manuma isaa keessa achuma taa'uu qabe.
Sani achitti waan waa'ee Kiristinnaa itti himuu qabe. Amantii Kiristaan maal akka fakkaatu mootii Izaanatitti itti himuu qabe. Namichillee Ferminaaxoos jedhama. Qidduus Ferminaaxoos Kisaatee Birhaan jedhama. Hin beekama. Isa wajjin gara mootii Izaanatitti dhufe amantiin Kiristinnaa sani achumallee tureetoo innis qeesii ta'ee fi waan waa'ee Kiristinnaa amantii Kiristinnaallee baay'een itti hime isa jedhameetoo ani himamu tokko hinuma jira. Kuni garuu waan baay'eetu barreeffames jira. Riifarii gochuullee hin danda'ama. Hana biraa maali? Warra amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti illee sirriitti beekama. Warra qulqulluu sagaleen jedhamu zaxanyuu qiddusaatan jedhamu immoo hin jiranii. Isaanillee waanuma tokko ka'eetoo gara alaatii gara biyya keenyatti dhufaniyyuu. Gizee dhufan isaan amma maali mootiin Izaanaa qabateera jedhama. Gizee isaan jarri kun gizee dhufanu Kiristinnaan baay'ee babal'ate. Gara mootii Izaanatii ka'eetoo garuma warra gabareetis garuma bakka baay'ee anitti babal'ate jara kanaan jedhameetti amanamu. Jarri kun garuu gizee dhufaniitoo amantaa kiristaanaa dubbachuu babal'isuu qabanu waan hanan biraa maal hojjetanii hojenneet irraan kaasnu walitti qabatu asitti. Bible translationii matsaaf qulqulluu hiikuwan qabanii isaan jedhameet amantaan jira. Of course Ferminaaxoosim fermenteessan jedhamu kun innis hiikeraa an jedhu sin jira. Waan baay'ee kan hojiin san ka'uunillee hin jira. Maaliif seete matsaaf qulqulluun hani hiikame gara Gi'iziititti jedhameet amanama. Hoo gara Gi'iziititti hiikame dhaloota gooftaan Yesuus Kiristoos odoo hin ga'in san dura hani hiikame dheetoo warri amanullee hin hima jira. Maaliif kana amanseetanii? Seeta Girmaa. Namni Itoophiyaa kun gara Yerusaalem dhaqeetoo matsaafa Isaayyaas dubbisaa jira. Maaliidha afaan kamiin dubbisaa jedhanii gizee gaafii gaafatanu maalitti deebisaa? Gi'iziin nama beekamaayyuu inni namicha Itoophiyaati. So Gi'iziin san durallee itti hiikamee jiraayyuu matsaaf qulqulluu gara Gi'iziitti hiikamee dhaloota gooftaan keenya dura han jedhullee hinuma jirani. Garuu evidensii baay'een jira hojjette kanarratti evidensii baay'eellee hin argannu kanarratti. Maaliif seete Hellenizationiin hinuma jiraayyuu Hellenizationiin waan tokko immoo inni kontribiutii godhe afaan Giriikidhaan alamaqqaf afaan akka ta'u godheerayyuu waan barreeffamu hundumtuu waan tokko afaan tokko isaayyuu naalbaat sabtaajantii jedhamu tokko nima jira. Boodallee hinuma kaasnaa gara matsaafa qulqulluu akkamitti hiikame gizee jedhamu nima kaasnaa. Kanaan ta'eeti matsaafa qulqulluun Gi'izitti hani jijjiirame gooftaan keenya gooftaa Kiristoos Yesuus odoon dhalatiin dura han jedhanullee hinuma jira. Akkuma jedhetti evidensii baay'eellee hin qabnu sarratti. Hanuma ta'ee garuu zaxanyuu qiddusaan han jedhamu kana nine saints jedhamutu waan beekamu kana isaan Kiristinnaa babal'isuu fi matsaaf qulqulluu gara Gi'iziitti hiikuun kontribiishinii waan guddaa akka godhamee garuu hinuma amanama. Evidensiis baay'eetumee jira. Amma akkasitti ka'a jechuudha. Matsaafa Kiristinnaa gara Itoophiyaa amantii kiristaanaa gara Itoophiyaa dhufuu fi matsaaf qulqulluu hiikuun kanumatti wal qabateetu ka'a achii ka'a jechuudha. Gizee dura Afrikaa keessatti matsaaf qiddusiin jijjiirame gara Gi'iziitti. Namni tokkollee Afrikaa keessatti koo sabtaajantiin hiikameera jedheetoo nu gaafachuun illee hin danda'a. Sabtaajantiin oo hiikame gara Giriikititti. Gara lookaal afaan Afrikaa keessatti ni hiikame. Itoophiyaa keessatti ni hiikameera. Dur hiikame. Ganaa Kiristinnaan akkuma dhufeen jechuudha. Amma iskoolaarlee maal gochaa jiranii riifariin gochaa jiran Gi'izirra jechuudha. Naa suni garuu waan guddaa kana kontribiutii godhanii tokko darban laaluullee hin dandeenya. Kanumatti ka'ee tokko garamitti guddachaatii jira han jedhu kanas irrumallee deemnee laaluu hin dandeenya.
Sanichitti Matsaaf Quddusiin gara Amaariffaattis gara Oromiffaattis jijjiirameera akkuma beeknuun Amaariffaarrattis numa ture nima jijjiirame maali Amaariffaan national language gizee ta'uu qabeefu gizee san ittuma jijjiirameera iyyuu gara afaan Oromootittis immoo jijjiirameera. Kun garuu seenaa baay'ee interesting ta'e tokko qaba. Warri dhagaanullee odoo beekaniiti innoo takka akkamitti afaan Oromooti hiikame jedhamu kana namni sun garuu garaa nama tuqaa onnoo seenansa Anaasimos Nasiibuu jedhama. Anaasimos Nasiibuun Anaasimoosiin namni Matsaaf Quddusii dubbisu warra nama beeka. Filimoonaa keessatti garbicha ta'eetuma jiraayyuu Phaawulos Wangeelitti himee deebi'eetoo garama isa bulchus akka dhaqeetoo akka obboleessa isaa ta'eetoo wajjin taa'u jedheeti ergameeryo akkuma beektutti. Kanumatu maqaa kanatu itti kennameef eenyutu itti kenneef onaan jette Anaasimoos abbaa isaatii miti haadha isaatii miti. Anaasimoos abbaan isaa gizee daa'ima ta'e jalaa du'e jedhama. Na inuma gurgurame akka baaricha ta'e akka garbicha ta'eetoo gurgurameetoo Mitswaa gizee ga'u mishinariiwwan CUD'dhaa dhufan isa argataniitoo bitanis. Bitanii too fudhatanii too gara biyya isaaniitii miten dhaqan. In deebisan garuma biyya isaatti deebi'u. Leenjii tokko tokko kennanii treeningii tokko tokko kennanii fi dhufeetoo akkuma warra isaa keessatti wangeela lallabuu baay'ee seenansaa baay'ee barreeffameera. Warri nu laallee kana argachuu hin danda'anii Matsaaf baay'ee irraallee. Achitti dhufeetoo inni wangeela lallabee wangeela gizee lallabu garuu waan baay'eellee irratti isarratti illee ga'eera. Maaliif acceptance akkanumatti hin arganne. Akkuma beekamu waan kun yoo haaraa ta'e acceptancein akkanumatti rakkisaadha. Akkasuma iyyuu challenge isa wannoo dheeyyu. Akkasuma ta'eetoo waan baay'ee gatii baay'ee wannoo dhee kaffalee san booda approach isaa hin jijjiire. Approach hin jijjiire maal godhe Matsaafa Qulqulluu gara afaan Oromootitti yoo deebisne innillee hoo achi hin jiraanne Matsaafichi achi nima jiraata. That is an approach. Na best approach dha kun. Best approach dha. Nuyi translation gizee hojjennu maal jenna seete. Of course tajaajilli hundumtuu qixxuma waaqumaan gatii sii kennu. Gizee tokko tokko godhee gizee translation irratti dubbannu maal jenna seetanii. Congregationii hoo tajaajila barbaadde paastarii wangeelaawii astamaarii nabiyyii anan biraatis inuma jiraa miti amma inuma jira. Generationii hoo tajaajila barbaadde immoo Matsaafa Qulqulluu keessa tajaajila Matsaafa Qulqulluu keessatti involvii godhii jenna. If you want to influence a generation, a congregation, you can be a minister of a congregation. If you want to influence a generation, involving Bible translation akkas jenna. Ifa mana goda Ingiliffa baay'ee qodan beeku miten kan itti make gizee baay'ee hinuma jenna akkasi. Qoda san ta'eefu translationiin Kristinaan Itoophiyaa keessa akka turu amantiin Kristinaa akka turu waan godhe waan tokkichi kan maal yoo jenne Bible translationiin qoda jiruuf. Kristinaan gizee Itoophiyaa keessatti dhufe hiika Matsaafa Qulqulluu wajjin dhufe. Namni illee namni sitti lallabe sun hoo achi hin jiraanne Matsaafichi si bira jira. Isumatti kana nutti tursiise jechuudha. Seenaa baay'ee biyya baay'ee illee arguu hin dandeenya. Akkamitti Christian dominate ta'u sun illee akkamitti jijjiiraman har'a yoo jenne one of the reason is Matsaafa Qulqulluu isaanii jalaa gubate waynim gara local afaan locality jijjiirre kuni garuu akkuma reasonii hinuma ka'a. Akkana jechuun dandeenya. Na Matsaaf Quddusiin gara Gi'izitti jijjiirame gara Amaariffaatitti gara Oromiffaatitti hanan biraatittis afaan baay'eetti jijjiiramaa jira. Akkumatti gizee jalqabnu akkuma dubbannetti amma the word for the world irratti organizationii word for the world keessatti afaan 24 irratti hojjechaa jirra.
Kun eessa yoo jette gara kibbaatis hin jira, gara kaabatis hin jira, gara ba'aatis hin jira, gara ba'aa kaabaa hin jira, gara baay'ee jira. Achi hundumattuu hojjechaa jirra. Influensiin garuu baay'eedha. Waaqayyoon si haa eebbisu. Waan guddaadha. Akkuma dhaggeeffattoonni hordoftoonni keenya dhagaa jirtanii dubbiin kun dubbii ijoodha, dubbii guddaadha. Seenaan translationii macaafa qulqulluu biyya keenyaa kun dubbii baay'eedha. Achi keessaa amma kaasaa kan jirru waa'ee seenaatiin wal qabatee waan jiru. Waa'ee seenaa kana keessatti dubbii keenya samaraayisoo kan gaggabaabsu malee wanti dubbatamu hunda baay'eetu keessa jira. Dubbii guddaan akkamitti dubbii waaqayyoo gara biyya keenyaa dhufee amma nuyi afaan Amaaratiin dhufee afaan Oromootiin dhufee afaan maalitiin dhufeennee waa'ee seenaa kana dura jira kana booda jira waa'ee seenaa kana dubbachuu barbaannee otoo hin ta'in waa'ee afaan yookaan immoo afaan namni ittiin dhaga'utti wangeela kana hiikuu kana kan dubbachaa jiru obboleessi keenya kana kan dubbachaa jiru. Anillee akkuma hubannaa qabu fakkeenya adda addaa kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf addunyaa irratti macaafni qulqulluun afaan hunda caalaa afaan Ingiliffaatiin addunyaa irratti translate ta'ee ittiin dhagahama. Versionii baay'ee jira. King James version, New International version maal baay'eetu jira. Kuni afaan Ingiliffaatiin yookaan afaan Faranjii kanaan hiikamuun isaa akka dubbii waaqayyoo namoota afaan Ingiliffaatiin dubbatan bira dafee akka gahu akka qooda gumaacha guddaa godhe asirraa kaanee hubachuu dandeenya. Akkuma obboleessi keenya Alamuun dubbate amma biyyoonni baay'een akka warra lixaa amma akka har'aa otoo hin ta'in akka duriifaa keessattuu akka North America kan akka England biyyoonni North Ireland biyyoonni kuni akkuma biyyaattuu olaantummaa kiristaanaa jala biyya turanidha. Sababni isaa immoo afaan sabni sun dhagahuun afaan namni sabni sun beekuun wangeelli itti dhufee sabichi wangeela immoo afaan isaatiin dhagee wangeela fudhatee kanaaf olaantummaa wangeela jira kana kaasaa jira obboleessi keenya Alamuuni. Kanaaf dubbii guguddaadha kana sirraa argaa jirru mee gara dubbii biraatti ceenee waan tokko kaasuudhaaf asirratti illee waan amma irra daddabarree dubbachaa turre waa'een abbaa gammachiisoo kan Asimoos waan nu kakkaasee ture akkuma seenaa kana rifar gochuu dandeenya nuyi akkuma dura dubbanne waa'ee namoota kaafnee nama waa'ee namaa seenaa namaa himuudhaa miti garuu namni kun wangeela biyya Itoophiyaa keessatti babal'isuu keessatti nama ogummaa guddaa qabu. Yookaan immoo olaantummaadha waaqayyoon itti fayyadame nama seenaa guddaa biyya keenya keessatti hojjete akka ta'e seenaa isaatirraa arguu dandeenya. Kana waan halluu miti waan gannuu miti. Kanaaf gara mootummaa Minilik dhufee wangeela baatee fidee wangeelli gara lixa Itoophiyaa wangeelli gara naannoo amma keessa jiru naannoo Finfinnee kana bakka adda addaatti akkaataa gaariin akka labsamu akka lallabamu gumaacha guddaa akka godhe. Riilii agarraatti illee macaafni abbaa gammachiisoo yookaan immoo Asimoos translate yookaan immoo hiike akka resource guddaatti itti fayyadamnee barsiifna yeroo dubbannu namoonni illee kana dubbisu jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya Lamuu waan guddaa nu kaaftee. Kanaaf amma dubbiin itti aanee irratti dubbachuudhaaf deemnu maalidha barbaachisummaa translation yookaan immoo hiikuu afaan namni ittiin dhagahu kanarratti dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waa'ee kanaati irratti barbaachisummaan isaa maali namoota dhagaaniif maaliif barbaachise kanarratti wanni nuun jettu jiraate mee dhaggeeffannu. Girmaa waan gaarii na gaafatte mee anis gaaffiidhaan jalqabaa waan dubbadhu afaan waaqaa maali beekta? Achi yookaan gisee baay'ee dogongoruun illee nurra hin jiru. Nuyi translationii principally gisee ittiin kaanu an jennu waan tokko waaqni afaan namaa dubbata jenna. Eessarraa kaata hoo jettee matsaafuma qulqulluurraa kaana. Waaqni afaan nama hin dubbata. Akkamitti maaltu kana nutti mul'isaa jira jedhamu kana maaliif translationii maaliif barbaachisa jedhu kana deebisuudhaan waaqni afaan namaa dubbata jennee gizeerraa kaanu amma seera uumamaa irratti boqonnaa 3 lakkoofsa 9 amma 10 irratti gizeennu waaqni gara Addaamitti dhufee Addaam eessa jirtaa jedheen.
Oromiffaan dubbate moo Amaariffaan? Okay. Maalitti dubbate? Fortune hin beeknu. Hin beeknu. Okay. Wanni dubbatame hin jiru. Namni garuu waaqni gizee namatti dhufeetoo dubbate waan afaan namaatiin akka itti dubbate garuu nama beekuu dandeenya. Okay. Isa bichaa miti Abrahaam jedhu immoo achuma keessatti seenansaa jira miti achitti ka'ee jira boqonnaa 12 irratti gizee dhaqnu arguu dandeenya. Isaanis maal jedhe biyya kee keessa firoota kee keessa ba'ii bakka nani si agarsiisutti deemi achitti si eebbisa dhaloonni kee illee eebbifamaa ta'a jedheen. Itti dubbata ammas maaliin itti dubbachaatii jira afaan namaatiin itti dubbachaatii jiru. Kuni akka gilleessawwan itti gizee kaasnu akka neeshinii itti gizee kaasnu immoo kakuu moofaa keessatti maaliin barreeffame matsaaf qulqulluu kakuu moofaa keessa jiru kana maaliin barreeffame hoo jenne Ibraayisxiidhaan barreeffame. Okay. Indoneeshinii gizee akka biyya wajjin immoo haasa'u biyya wajjin immoo qaal kidhaanii godhee gizee haasa'u maaliin amma san dubbachaatii jiru afaan namaatiin afaan neeshinii saniin dubbate. Gizee waan itti dubbate. Okay. Saniifuu an barreeffameetoo argannu Ibraayisxiidhaan jedhama jechuudha. Okay. Kuni garuu gizee dubbii kana gizee jammaru san waan tokko sitti kaaseraa iyyuu sabtuu ajanteenya jedhamu tokko. Okay. Ibraayisxii irratti ittiin barreeffame maali ergaan waaqaa akka namatti dhufu jechuudha. Sun barreeffame maaliin afaan namaatiin. Ibraayisxiidha. Garuu Ibraayisxiin afaan waaqati jenneetoo dimiddaamirra hin geenye dheetoo afaan namaatiiti. Waaqni namni maalumaa haa dubbatu namatti dubbatu afaan namaatiin. Afaan namni sun dhagahu. Afaan namni sun dhagahu. Kanaan ta'ullee hin dandeenya. Kunillee ani isaanii galee Ibraayisxii irratti matsaaf qulqulluun barreeffamee jiraayyuu oggaa dhaloota Kiristoos dhaloota gooftaa keenya dura oggaa 284 akkabaabira keessatti sabtuu ajanteen jedhamu tokko hiikame gara Giriikitti hiikame maasoreetik teekstiin jedhu maali Ibraayisxii irratti iyyuu an barreeffame inni amma namni gara Israa'el ba'ee qofa gizee deemu afaan biraa barachuu qabe. Afaan isaanii hin irraanfatan jechuudha. Ibraayisxii gizee irraanfatu diiyaasporaa ta'an jechuudha. Atillee jechuun turtee miti ijoollee odoo achi qabaatte ijoolleen kee Amaariffas Oromiffas isaan dhibaa miti. Ingiliffaan isaan wannoo irratti. Geedaramaa deemu. Qosa saniifuu namni warri Israa'el keessa jiru warri Jiwu gizee ba'anii qofa biyya isaanii ba'anii biyya adda addaa illee gizee taa'anu akkuma itti kaasetti Hellenization hin jira influence Hellenization Greekii dubbachuu amma Ingiliffa dubbachuun influence akka nu gochaa jiru jechuudha. Kornee billee hojiraatte Ingiliffa beekamuun influensii isi gochaa jira. Akkasumatti Hellenization Greekiin dubbachuu Greekidhaan haasa'uu Greekidhaan aadaa Greekii fudhachuu kuni akkuma saniifuu amma gizee namni biyya ofiitii ba'ee qofa bakka tokko Alexandria amma biyya Alexandria Gibsi jechuudha. Achi keessatti Israa'elaawwan baay'ee jiraniyyuu. Achis immoo Pilaatoo Miisa kan Filaadelfii jedhamu tokko mootiin Iskindiriyaa laayibrarii isaatii matsaafa guguddaa fuudhee teechisuu barbaadayyu. Saniifuu maal godhe laayibrarii isaatii riichii gochuu barbaadeet sabtuu ajantiin kuni matsaafa seeraa warra Ayihudii kana Jiwu kuni waanuma gameessa inni naa jijjiirramu gara afaan keenyatti jedheetoo jijjiirrame. Lama waan parpaziinsaa sabtuu ajantiin tokko amantiidhaan wajjin kan qabatame maaliifi nama baay'eetu achi biyyaa ba'ee qofa achi taa'uu qabeera afaan isaanii jijjiiruu qabanii afaan isaanii isaan dhibuu qabee saniifuu sabtuu ajantiin gizeetti jijjiirramee amantii isaanii qabatanii akka dhaqanuuf waan tokko lammaffaa jenneetoon irra kaasuu jennu immoo laayibrarii isaa akka isaa guddatu sanii qabeetoo itti jijjiirrame jechuudha. Ammas waaqni afaan namaa dubbata jechuudha. Gizee gara kakuu haaratitti gizee dhufne maaliin barreeffame yoo jedha Giriikidhaan barreeffame.
Giriikiin maaliif Ibraayistii dhiisee Giriikii bira dhufe? Argitee waaqni ammas ergaa isaa gizee namatti ergu afaan namaatti haasa'a. Jalali sa ke sabu,